Abeet nagaa oltanii fayyaa keessanii jirtu naguma akkamii jirtu kabajamtoota jaallatamtoota obboleewwan keenyaa nagaa jirtu baga jiraattanii baga har'a geechanii baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajna komantii isin nuu kennitan dubbisaa turre baay'ee tokko isinitti gammannee jirra akkanumatti waaqayyo immoo isinitti gammadu isinillee warra gammachuu ta'a isiniin jenna. Baay'ee sin jaallanna kunoo irraa hafne ayyaana irraa hafne dhufne kunoo immoo isin bohaarsuu dhufne isin bashannansiisuu dhufne nu gammada waan tokko hin cannaqamina namni yoo jiraate macaafni qulqulluun kan jedhu yoo baay'ate waggaa 80 jedha biyya lafaa kanarra jiraachuudhaaf amma jiraattanitti fataayidhaa jiraadha madaabin keechanoo isin gubdes rakkinni soo ta'e hin darba bakka donaadhi sigaa hin darba hundumtuu hin darba baga nagaanoon tan obboleewwan kiyya jirtu akkam fayyaa kana amaakidhaan muddamte isheenis jedha naa jirtu koottaa irbaata nyaannaa koottaa irraa fakaleessa nyaanna kun daabboon illee jira biddeen illee jira koottaa la daabboon mallee baay'ee jiran dhumne kanumallee kennime oodha ara maaloon kajeelu afaan kaayee bakka jechuun waxi itti godhi gaa sitoo kana kenniif jedhee galateeffattee galanni siifa ta'u gooftaa ko nyaata kanuuf eebbisi nyaannee ulfina kee fakka dhaaban nu gargaari hamaa majaajii irraa nu ifadhu foon dhiigatti nu dabali maqaa yesuusiin ameen amma kun wal gushaa jira wajjin ittuma fida godhati kanaaf waxiinis kunoo qophaa'eera hundumtuu kan keenya eebba qaba ka warra waaqayyo qabanii yeroo hundumaa eebba qaba kanaaf koottaa raafaa jira jechuu barbaadeni maal raafaadha ammayyuu guutuudha waan durfanii nyaatan koottaa nyaata balee waan nuti guutuudha dhugaa kunoo lafee hindaaqoo sin jira foon hin jira inqulaaliin hin jira foon naas hin jiru foon mandaaqoo kanaaf kanaanan isaan gurshaanii ara nawwisiisiin jara zimettee guguraa caccabsanii fi anu qajeelaan jira koottaa dhugaa watii kanallee koottaa dhugaa isiniin jenna maalo azedha gisee tokko isinan gursha caraa dhugaa kan goojamaasisiin dhugaa baay'een isaanii yaada baay'ee yaada harka wajjin naciniin harka wajjin naciniin kana isinii fide harka wajjin naciniin te fudhate hoofradhu bakka nun maalatu hoofradhu sitti badu sii wayya hoofradhu sii wayya naakuma biddeeni na gushishi maal ijoon harkaa bu'e kanaadha kanaafi egaa kan keekkanis guyyaan jira guyyaan jira warra nagaa qabaniif guyyaan jira koota agarsiifna agartanii nawwuu garuu buu yoo hawwatanis kaa nuuf galchaa ishii kanaaf egaa odoo nuu nyaannu techanii kan nu laaltan kana maal ruuzii nyaatan garbaata ruuzii afur ruuzii isaanirraa ifata yoo biyya gaankaa maamma fudhadhee obsaa jabaadha bor guyyaan jira bira rakkina keechaniif miidhama keechaniif guyyaan har'aa kun guyyaa boruu miti boru guyyaa haaraadha jabaadha warri dubaayillee jirtanii daaqoon bira 8 hanqalamtee dhuftinuma jirti isiniifuma waxadhaa bareechaati firiijii keessa ol kaa'adhaa waxadhaa gaaf tokko warra biyya biraa jirtan immoo absoo soorii hin beeku warri dubaa jirtan dhuguma isa waxadhaatii gaafa madaamin keessa hin jirre biddeentu shaddaa duqeetii keessaati immoo ergaan isinii qaba achitti ndaaqoo ishii birrii 8 birrii 80 nama bittan bitanii beekamu jabaadha guduufadhaati warri gaa'ela qabdan gaa'ela keechan manatti nagaa isiniif haa godhu manatti galaati mana keechatti fataa ittuu har'a danda'a obsaadha bita risoortii beekamu madaamiitii ndaaqoo firiijii keerti garaan ga'u kaa mana isaanii qabne yaa onni garaan ga'u barbaree waan hin jirreef achi qaaraa bichaadha yaa waan barbaadete maal nama biyyoo fi gaanindee gara naman ga'u ta'us kaa har'a dafii nyaadhu kennaa qabdaati ganaa haa obsan
Ma. Obsa guyyaan jira. Nus obsineetu Bira keenyatti carraa irraa tan argine. Gaafa shiroon namatti hadhaa'u jira. Gaafa hojiirra oollee galu dhadhabuu jira. Shiroo taa'ee hojjechuun baay'ee dadhabaa ture. Akka amma na argitan kana miti fuulli koo gurraacha'ee ture. Amma fataa'een jira. amma natti luqqifatte. Kanaaf waan baay'ee dabarsine. Garboo Kunis dabarsaa obsaati. Obsaan aannan goromsaa dhugaadha Oromoon. kennettoo keenya illee koottaa dhugaa asumarraa ni adiraa. Kennettoo irra sirraa fi moo? Raafee moo isarraatu caalee dhugaa. Si gushuufa fuudhaara ture garuu. Kennettoon koo isarraatu minyaa. Okay. Turre. Kunoo laalaa. Lafee afaan keenyaadha kanaaf akkana isinirraa zuu jedhi. Dhugaa waaqayyoon kun waan garbuu irraa hojjetan sirriitti fakkaata garbuu maakaayee garuu diimesse. Aanaka anatu hojjete. Ofin akka abbadiin kan bukeessite banaan daasiste moona koofte. Kun ikkoo mucayyoon ati daannoo roggeedhaan naan jette sun eeyyaan achuma biyya koota kan naan jette sun. Biyya keenyatti kenneettoon akkanatti godhamaa ree boqqolloo irra kan hojjetamu garmoo malee. Biyya keenyatti hojjetama inni akkana. Lakki mana keenyatti hojjetame inni akkana anatu beeka. Mana keenyatti hojjetama. Isatu anaaf isatu beeka waan akkana Anatu malee beeka. hormi kasala eelee kasala kan fakkaatu godha gandi. Ay amal sini goon are kan be in ka jettoon. Kanan hojjedhe isin obaasa gaafa dhuftan. Dhugaa dhufanii dhugaa kanummoo qallaalidha baay'ee. Gaan tokko salphaadha. Dhugaa kanummoo baay'ee qallaalidha. Baay'ee isin jaallanna. Baay'ee isin kabanya. Koottaa warra galuu kaasan. Jabaadhaa. Warri immoo hin galla jettanii jimaata jimmattan galaana eegii kan jettan immoo isin eegna boolee jala jirra waan ta'eef Dhuguma neenna. isin eegna koottaa nagaan waaqayyo bichaan akkasin nagaan dhuftan hawwii keenya kadhannaa keenya. Nyaadhu kaa. Argitanii fikirii keessan tuqa bee haasaa bichaa faana bee. Waan an dabarse sana waan an beekfan. Maal dabarsite? Waan kophaate ammati nyaadhu kaayiti amma bunni dafutti ijoollee gooddanyoo tokko yookaan obboleewwan koo kan inni jaallatan kana fuulduratti waan isii qopheessitu jira barsiisota sii biteen jira waan ayyaana jechuudha. Sagaleen keenya isinitti dhaga'ama malee yaada lammanni immoo tokkoon dukkanaa hin nuuf kalchaa galgala waan ta'eef. Kennaa samaadha. Kanaafuu inni mamaaree isaan fuulduratti hiiktee na eebbiftee raawwattee hiiktee laallatte. Kennaan biteefi jira. Birri kiyyaan immoo miti kanan biteefi garuu deemeen bitee malee nama wayii natti dawwaleetu jira finfinneerra. Qubna gara sobdisee dhugaa shagamee jira waaqii keetu laalle hashigiidhaan jira. Nama dhugaa nama hedduu baay'eerraa natti dawwalee inni hin beeku garuu akkan fuudhe. Maal ijaan iddoo hojii keessi har'a sagalachi taa'aa olitti beekta. Nama wayii meeshaa kanatti fiduufaan achi taa'ee eegaa gibbii hin beeku ree. Duuba irraa na ergan immoo. Mucayyoo guyyaa jinaasaa ta'e tokko. Birrii dhamoo. Ani waan isaan beeku shagamee jira beessaarii naan shagamee maaliin shagamee irra laaltu. Birrii bichaa wata hin barbaada. Hin beeku. Mana ittiin Hin beeku garuu waan isaa hiikee laalle. yoo birrii isaa shaggaa ta'e ishiin jimmaa dhuftu suni makiinaa biteetan makiinaa kiyyaan jimmaa si gahu. Yoo birriin amma ishiin jettu kun baay'ee. Ani bar waan isaan beeku shigii kee jira. Inni iddoon hojjetu antiniitti dhiyoodhaan immoo achi taa'een eegaa olee nama dhufu sana maaliif yoonaan jettanii mana kana gibbiin manni baay'eedha waan ta'eef waliin beeku dheen haala taa'aa jechuudha akka manni na dabbara isa bira dhaqee taa'aa olee fuuchuudhaaf. Garuu asumarraan galatoomii ani illee eebbisu isaaf ergite waan ta'eef ganaa si eebbisa. Maalumaafuu maqaa kan kooti ana bartee daakii kootiin jaarsa kootiif kennaa waan ergiteef kennaa ayyaanaa jettee ani si galateeffadhe. Anillee baay'ee si galateeffadha. Ati gaafa booda kaa ati nyaatu kaa booda galateeffadha. Jechuun akkamatti amantiidhuma. Duwwaarratti. Galateeffadha ishee. Baay'ee si galateeffadha. Baay'ee nu jajjabeessaa jirtu. Warri dawwaltanii. Baay'ee namatti toltu. Mucayyoo bareedduu tokko faarraa dhugumaan dubbachuu wanti irra dawwalte. Baay'ee tokko baay'ee sammuu keenya ol ta'ee jira jaalalli keessanii. Akka jajjabaannu. Ana dhiisteellee maal jaallattaa miti keessan bahinga. Keecha immoo bareedduu koo kan jettan
Matu bareeda kaanaaf. Bareedduuwwan koo jedha yeroo tokko tokko. Argitanii nama miqqanyaa. Asii kan bareeda miti. Bareedduu koo jettu ana biraan bisaa jirtu komantii kiyya kuniin. Nyaattuu yeetarra. Beelamni erga. Isaan achi ruuzii wajjin ta'anii nyaatan. Maararee isaanii carraadha kaa isaanis itti galanii nyaatu. Dhirsa gaarii waaqayyo isin haa kennu warri shiroo gabaadhaa bitattaa biddeen siif haa baasu warri biyya keenya. Waaqayyo biddeen isin haa baasu shiroollee gabaadhaa bitattu. Eeyyega. Dhirsa mitiiree akka jechuun. Isiniif haa kennu waaqayyo mana shaggaa, gaa'ela shaggaa, birrii shaggaa. Ijatti isiniif haa godhu xaarii keessanitti waaqayyo. Nyaattee kaate mucayyoo nama eebbifta moo maasii wayyaadha moo amma nyaataa eebbifta? Waan sobaate se'ee nu gaadha shagameera. Amma agartaa hiiktee isaan biratti. Morman daaqolaa manni gahu. Adaraa koon kajeelinaa kahaa. Xiqqoo gaa nyaachaa nun illee irbaatuma nyaachaa si wajjin haasofnanneeti garuu yaa akka kajeeltan nan beeka. I'm so sorry. Now of course Tashi. Maamooti jira guyyaa. Lafti yeroo biraallee isiniin deebisa sabaa. 600,000 wadda miliyeenaan immoo as gorii keessaan jiru ati kannaan jette hin jira kunoo isatu bituu dhaqee nuufiyyuu miliyeena taanaan miliyeena miti asiin jedhamti. Birrii isaa dhabnee gosa humna isaa dhabnee dhiisnee malee soba miti mana luukii meeqa ofirraa qaba. Moo lafa duwwaadha? Miliyeena asiin jedhan sun natti duraan argiti. Luukii 32 ofirraa qaba. Obboleettii koo mana luukii 32 ofirraa qaba. Miliyeena tokko jedhaniin. Kanaafuu innaa sanaa immoo turii hin barbaaduun jedheen malee siin somnee tachiidhuma keessaan siin jedha. Warri isaa bu'u. Is bishaan kee buusi. Kee buusi kama jinjanna kamta. Achumaanii warri ammanaan bitannannee yaanneeti waddade minaa jettan immoo asumaan erga takkaasanii deebisaa inuma bitattu kan kaartaa hin qabne inuma jira amma 400 500 kan kaartaa qabu bajaan inuma bitattu. As goriidha jechuudha wayin tachii doon ta'in as goriidha. Tachiidha ammoo kanaa gadiin hin bitattu. As goriidha kanaa gadiin hin bitattu tachiidha ammoo 400 500 kan kaartaa qabu hin bittu. 4 immoo kan kaartaa hin qabne hin bitattu. Kaaree balama. Akkana isiniin jedha shi. Kanaaf rakkoon hin jiru isa attaarraanii wasaneera bakka naa bitamuu kan jettan taananii. Heloo jedhaa. Isatti siqnee haasofneeti malee waan dhugaasaa walitti isinitti jechuun koomentii irraan otoo hin taane keessaa wasaappiin banaadha keessaan lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa 9 34 44 58 87 warri bilbiluu sirriitti toles bilbiluu dandeessu warri immoo bilbiluu sirriitti tolle wasaappiinis banaadha himoonis banaadha malee koomentii irratti yeroo baay'ee kana bichaa jechuun fakkeenyaaf abbaan kana na gaafatte akeetan naqi naa gaafa duddoo kanaati nan barbaade amma ammatti waatte sirriidha malee akkasumaan koomentii irratti amma ammee deebisaa oolu amma ammee wanti nechaa oolu. Gaafatan koomentii. Ay gaafachuun isaanii gaariidha. Iddoo wajjin naa gaafatan naannoo isaa wajjin duubatti xiqqoo akka mul'atutti. Kanaaf rakkoon hin jiru gaafii kechanii fi waan nu gaafattan. Nus waan deddeebi'aa jirruuf. Tarii immoo caalatti gaafachi galle daarektii isaa gaafannee isinitti himna. Ammatti kan jiru haalli jiru kana fakkaataa waan tokko yaadda hin asin. Nuyin immoo nu guddisaa jirtu tola akkanumatti ulfaafsanii diina koo jedha hirkoo hin beektu miti waaqoo getaachoo ani olan bahee mataa kee irra naabbadhee. Mataa kee irra naabbadhee. Diina koo lammata waliin agarru ani olan bahee. Olla baasaa jirtu immoo waaqayyo ol sinaa baasu mul'adhaa isinis. Sinan jaalladha dhugaa baay'ee sin jaalladha. Diina koo biyya Duubaayitti deemuun hin jiru. Deemuun. Diina koo olan bahee isin olla baastan itti eebbifama. Amma kan nyaata nyaannee gara kennaa ayyaanaatti dabarra kennaa Dubaay irraa dhufetti. Hojumaan laallammoo anis hin agarre. Wanni kun garuu waraqata bichaa akka hin taane. Ani hin beeku bohii fee laalle.
Silaagaa isin diddaniitu nyaachuu kun maal akka ta'e beektu miti dheedheen gadda maal isiniin jedhee daakiyyee soorta waan daakiyyee. Daakkii jechuun maashinii. Mee warri beektan kana naa barreessa daakkii jechuun eegale isinitti agarsiiseera ani nan beeka waan isaa. Yoo isin kana deebii deebistan daakkii kana deebistan ani immoo badhaasan isin badhaasa. Ilaa irra akkattaa hin dubbatiin. Jechuun Kan isaan bicha odoon ta'an warri biyya kee ilaalan hin deebisu. Kun maal akka ta'e daakiyyeedha. Eenyutummaa akka nyaatu dhirsaafniiti nyaatamoo akka biyya keessanitti yookaan akka maatii keessan keessatti ijoolleetu nyaata kana. Naa deebisa. dhirsa bichaatu nyaata. Akkamitti nyaatu? Naa deebisa. Hoo qabadha. Garuu isinitti hin agarsiisu. Harka mirgaati. Qabi gallaanii hin deebisu. Carqii bareedu. Kanaafiyyuu naa deebisaa isiniin jedha shi. Jedha akka ija keessan dura naa guddisuuti. Anu isiniin hojjedha misiraa yoo barbaadan beeqilaa barbaadan gaafa nuuf ta'uuti. Hindaaqoos yoo barbaadan. Nyaara immoo namatti hin guurtu. Foon garba Yesuus Kiristoos maal jedhu. Torban tokko ta'an sir. Ta'an kamaal isaanuu kaayyoo qabu karoora qabu dhirsa ofiitti deemu fira ofiitti deemu hojii ofiitti deemu hin ta'an isaanuu. Indee nagaan kottaa isin yaaddain haa. Nan qoose kootta maa rakkoo hin jiru. Hayi hamtuu na goote kaa. Gaafa dhuftan bichaa dooraa takka bichaa kootta. Deema kan jedhii ni nama. Tokkommoo surmaa rakkee baate daffaarii. Soorsaana jalaan aarsii. Hara baakkish. Eessa bareeddaa. Walaana aarsuu barbaadde? Na ilaan aarsii piliis. Hin turree. Ganaa bishaan mataa irratti naqee aarsa. Qinaat manfas. Qinaatii manfasitti galee. Ungulaarii kana maa nyaachuu dhiiftee as ilaalame erga qaata qabee fuuldura isaa ta'a. Maaliif hin nyaanne dimaa fuuldura kaa oolte? Wayinsa tokkotti gushattaa wayinsa tokkotti hin gushadha qophaa'e. Kamisii wayi. Nyaadhu. Sin jaalladha baay'ee dhugaa akkasin na jaallattanis sin jaalladha. Ani komentiin keessan baay'ee na bohaarsa akkuma viidiyoon kun isinitti tolu. Baay'ee isin jira akka ajaa'ibatti Yesuus baay'ee dasna jedha dhugaa. Anis baay'ee dasna baay'ee natti tola. Anatti tola siisitti oom tola. Anatti dubbisaa oola akkoo yeroo meeqa deebi'ee. Daataa beebanii kaa'ee akkanatti isin eega tarii dhufaan jira jettu laata tarii eessa jirtu laata tarii hin galladdu nan cufateetanii. Sa'aatii 24 baneen isin eega. Kanaaf sa'aatii 24 banamee eebbisin biraa dhufu. Kamiin jedhadha. Kana eenyu nyaatare? Isin nyaata daabboo isii biddeerra kaase. Bakka hin bakka. Araba akka bakka dhugaa nagee buna turaara. Nyaaddu ati na gushitaa bakka nagee bakka. Bunatu turaara lammanni immoo viidiyoon irratti dheerataa jira. Akkuma isin jedhe. Echara gifti koo harka naa erge. Kunoo kennaasaa obboleetti waaqayyo si eebbisu barri kee eebbisu kunoo anis akkuma natti ergitetti fuudhee yeroo banamu harka cabacabnu mitiire kunoo akka natti ergitetti kennaaf jira eebbifame ishii. Maala dhawaasa? Aroon beeku. Kanaafuu haaraadha duubatti dhiira akka mul'atutti nuuban hin koo. Asuma minaan naamsinee kaane gaama bunatti darbuu irbaata irratti. Dubaa warra ergame moo? Beekon tarii warra Dubaa dhumattamu? Dhugaa mattamu min maal kana? Kuti? Akkamitti akka bana mulaale malee shikii waan ta'e waan amma kana deemee beekuttaa bayyeessu. Atuma qaanottu. Daabbariidha moo? Daabbarii miskaana nama nyaattaa dhumatee iyyuu isin jettee booda dubbatta malee. Ani badiis mannaqaa. Akkana jedhama. Eessaadhamtuun banamuuf beeku. Garuu obboleetti kiyya eebbifame galatoon baay'ee si jaalladhe ani. Anuu yaanna yaan irratti homaa kennuufi yaa'u ati nama yaaddaa jechuudha. Eessan banama? Yaan banama garuu meesheejiin nu ergitii kamta akka banama. Yaan banama obboleetti kun. Kana banama. Kana banama si'a.
Uffata moo waa. Ragazzi, festaan bichaan. Obboleetti koo festaan bichaan argite. Nu balleesse festaan bichaan jechaadhaan. Maano hawaasa ijoollee Dubaay moo sila asii dhufe gaandaa biraa dhufe moo? Gaandaan beekani. Balaa kee ho'iin gocha isaa kee arge wayyani. Angoo tuwo keetii godhuu. Abanamu. Bani. Maaltu kennitaa ammattu? Maaltu hidhattee sana kolfisiisee? Abanamu jedhaa harka rukutaa. Abanamu. Daabii viidiyoo jalatti dheerataa. Maal kolfa kennaa yoo nama arbiin kolfu. Namatti gadi gaara. Ande ingoosaa ikkoo shigimee kaasa. Firi sekarang kayak apa deh sih, luka kayak apa deh sih kan? Festaan kana baay'ee Dubaay festaan kana. Balaran kita nih. Dubaay kana diiraa. Apa tuh berat luka awak kan harus lala kan di koran orang kita nih. Obboleetti ati garuu eebbifamu kaayidhaa baddu fudhadhu irraa kaayidhaa battee harka lamaan gombajattee kaameraa keessa mul'attee fudhatte kunoo sii kennee kunoo ela kunoo qo'e kunoo sii kennee harkaas qabi iddoon jiru jiri ela kunoo kennaa jala abana. Gara aku nurkube mal sih argite. Terus dubbadhe daabbarii taa'anii. Maal agarte? Ijoollee obboleetti kiyya wayyaa rakkoo injiroo kan biraa wanti teesseera kunootti laata wanti teesseera. Wayne eebbifame dashii waaqayyotti eebbisa. Kanama fulibaan Dubaay dhufe jedhe. Kanafaadha kan Dubaay. Agar tadi kena aja lah di kene. Ati gala to, megaro boleh Boleh tengok, anu masih boleh TV. Karena aku nur. Oh iya, ada. Nabi, waru kena nugeni tanis gala to mah. Kena aja lah, lawan kene pekerjaan ni mana ya na? Kau ni mah ini tempat ada berinda. Karena masih grace nubetu. Kanava sinu betamma kanava de isutodare bitena makena ni malta tani tini tikku bashishi ami sirin kabo Waan eedaate garaatti baatte siibbitan kun ara kun daayipari daa kun kan keeti daayipari miti ko kun bar sibbitani maalumaaf galatooma waan amma kana wajjin turtanii fi laayikii godha galatooma sin jaallanna warra isinitti tole sheerii godha eebbifamaa viidiyoon keenya har'a xiqqoo ishii dheerateera nuuf kalchaashi nuuf kalchaa waan masin jaallannu waan manitti toltanii inni quban qabu dhugaa waaqa tonkolii kan hundumaa namatu godhe kaleessaa kaasen itti yaadaa wale wanna kanallee kaleessaa kaasen bichisiifachuudhaaf yoo nuti koo magaalatti ol baheen bee kaleessa nama ergee kaleessaa kaasen bite kaleessa qaxareen har'a namni naa bite kan ammoo durmaa nama naa qaba meeshaa isaan galas durmaan mana jiru kaleessaa kaasen itti yaadee kennaa kana qopheessee fi kanaafuu harka naa rukutaa akkanatti kenneef hin jira inaartuu yaadu siniin jira viidiyoon biraan ammoo walitti deematti jina gaa olluu agartu
Akkanatti kennaa jaalalaa kenneefiin jira. Kunoo shumaafan Waaqayyo si haa eebbisu. shumaafan deebisee Naan kenne. deebistu maal anasii kennee kaleessa kaasee sammuun itti na dhiphateetti yaaduu ittiin taa'u. Fuudhi narraa kolfuu lapheedha dhukkubsee. Shumaafan kenne. Meeshaa kana birrii meeqaan bitee beektu? Kana bitu mana kiraayii guyyaa tokko Kiristaanii kun Dubaayii dhufe. Dubaayii dhufe kunoo. Kunoo Dubaayii dhufe. Kun Dubaayii dhufe argitanii beekun kun. Akkana jira Dubaayii. Ishi kunoo jedhameera. Kuni jira ofii Dubaayii. Kwaame kunoo Dubaayii. Biyya keenyatti gisee roobni roobu Kunoo Dubaayii. akkanatti Kunillee keewwannee Dubaayii. rooba keessa dhaabbannu duratti. Kunoo ishee asii dhufeera. Keewwannuuti akka rifeensi hin banne rooba keessa. Akkanatti siffataa goonannee jedhee sanuma kootti yaadee dhugaa. Anumatu Jedhaa qulqullina fayyaa yaadee. nyaataa kana caala oduutti hin dheerichini. Viidiyoon biraa walitti deebinaa nageenyi waaqayyo si wajjin haa Nageenyi ta'u. waaqayyo isiniif haa baay'atu lafa jirtanitti fayyaa ta'a eebbifama. Atarratti nugati. Ciao. Ciao. Nungattoota nageenyi waan nungattu. Nungattu.